Harka fuunee shamaa akkam jirtan waan kitaaba saayikooloojii tokko irraa dubbisen isiniif qooduu barbaade. Innis inni namni kitaaba kana barreesse Dr. Piil jedhama. Namoonni miira gadaantummaa keessa jiranuu xalayaa barreessuuf nama kanaaf. So sababa kan akkas ta'eefan miirri gadaantummaa natti dhaga'ama akkasii. So dawaa barbaacha jechuudha. Furmaata gorsa barbaacha xalayaa barreessuufiif. Xalayaa baay'ee barreeffamuuf keessaa isiin tokko maal jettee barreessitii fi ani baay'ee shamara baay'ee waan bareedduu fi akka maleen bareedaa namni na duuka ilaalaa dhiirri na duuka ilaalchi maal isoo kanaafi gogaa koo kana ilaalanii gogaa kan koo kana jaallataniitu akkasitti na ilaalanii na duuka akkas ta'u malee eenyummaa kiyya kanaa miti jechuudhaan kanaaf immoo gadaantummaan akka itti dhagahamu barreessitee fi jirti. Inni biraa shamarri dheertuun tokko ani nama hunda keessaa dheeraa waan ta'eef gaafan namoota bira ga'u namni na laalaa natti kolfaa jettee xalayaa barreessitee fi jirti. Warra kanaa miti kan na dhibee anan. Kan na dhibee inni tokko maal jedhee funyaan kootu guddata. Funyaan kootu guddata jedhee xalayaa barreesseefiif. Namichi kunis maal jedheeni hiriyoota qabdaa jedhee gaafate Dr. Piil kun jechuudha. Barreessaan kitaaba kanaa jechuun eeyyeen hin qabannaan bilbila hiriyoota keetii naa kenni jedheetu bilbila nama jaarraa fudhatee hiriyoota isaa kanaaf bilbileefiif. Mee haalaa fi amalli isaa akkamii jedhee gaafa gaafatu inni kaan nama amala qabeessa nama gaariidha. Kaan immoo inumaayyuu amalli isaa kun kaalkuleetii herregaa keessa hin jiru. Inni kaan immoo sagalee gaarii akka qabuu fi akka ajaa'ibsiifatu. So hiriyoonni isaa jahanuyyuu wantoota garaa nama kanatti himanii jechuudha. Kan namticha kanatti gurbaa kanatti gadaantummaa itti dhageessisaa jiru waa'ee funyaan isaati. Garuu hiriyoonni isaa kun waa'ee funyaan isaarraa waa tokko wanni dubbatan hin jiru. Akka nama callisaa akka ta'ee fi inumaayyuu akka dinqisiifatanuu fi so inni kaan immoo amalli isaayyuu namaa hin qabamu kaalkuleetii keessa hin jiru. So kanneen kana fakkaatanu kaasaniif jechuudha. Kanaafuu wanni isatti garuu dandeettii inni qabu baasuu wanti isa dadhabsiise funyaan kiyya guddaadha kan nama hundaarra jechuudhaani gadaantummaa miira gadaantummaa keessa yeroo hunda waan jiruu fi ofumaa isaatii ofii kenne jechuudha. Kanaaf waan tokko socho'uu hin dandeenye yeroo hunda miira gadaantummaa itti dhaga'amaa jechuudha. Nutis waan fuula keenya irra jiru, waan harka keenya irra jiru, waan sammuu keenya keessa jiru, waan namni nurratti hin agarre akka dadhabina guddaatti ilaaluudhaani miira gadaantummaa namoota baay'eetti kan dhaga'amu jira. Wantoota akkasii miira gadaantummaa of keessaa baasaati kitaaba kanatu jedha namatti baay'isuu. Kanaaf dadhabina keessan gara cimina keessaniitti jijjiiraa. Jalqaba irratti dadhabinni kan koo maali jedha adda baafadhaa. Ciminni kan koo maali jedha adda baafadhaa. So gaafa kana dadhabina keessan kanaan waan tokko gaafa bakka buusaa deemtanu cimina bakka buusaa gaafa deemtanu dadhabinni keessan badaa deema. Kitaaba kanatu jedha namatti. Waanuma hundaafiyyuu wanti xiqqaa ofirraa ilaalina waan qabdanu accept godha. Qeebala ani bareeda ani gaarii ani dandeettii qaba waanuma hunda jechuun. So wanti xiqqaa ofirra barbaaddanii fuula koota akkana ta'e rifeensa koota akkana ta'e ilkaan koota akkana ta'e maali yoo jettanii kun hundumtuu waan dandeettii kan keenya keessa jiru nu keessaa balleessaa deemuu fi wantoota dadhabina kan keenya mul'isaa deemanudha waan ta'eef konfidensii nu dhabsiisaa miira ofitti amanummaa nu dhabsiisaa yeroo hunda miira gadaantummaa nutti agarsiisaa nutti dhagahamaa deema. Kana keessaa bahuuf immoo so waan qabdanu hundayyuu accept godha. Funyaan guddaa qabdanii, funyaan qalloo qabdanii, funyaan tulluu qabdanii, baajii ta'ee waan fedhayyuu haa ta'u waan qabdan accept godha. Fuula keessanis rifeensa keessanis maaliyyuu jechuun gaafa kana miira olaantummaa miira mo'annaa isinitti dhaga'ama. Yeroo gaarii qabaadhaa.